السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا للتنيمتي؟ ما فيتني؟ دمنا قويا لما دمنا أنوت مناها بوجرنا أمتي أبا خيا بكا برا جيسيتي نوتي أما خنن فينو بوليس عندكم سيستمي؟ نجيب بنا نجيب بتنا نجا للتنيمتي؟ أتي أبا خيا أنا أبي أبا خيا جالتن. فاطمة فينني؟ مالي سنقول. خلا فاطمة مسكينة. مالي سنقول تجيب بتنا. فينني؟ خلا نجا للتني. kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kun ijoolleen shariif maashaallah nagaa qabanii mirqaana qabanii deemaa ollee waan deemis isaan dadhabsiise malee nagaa qabanii deemis daa'ima isaanii karaa bullee eega karaa bullee kun amma guyyaa irraa as geennee guyyaa lama karaa deemaa jirra halkan duraa akkuma isin beektan mana algaa yookaan funduuqa afaan arabaatiin jedhamu bullee amma kun alhamdulillahi manatti gallee mana fira kennaa jirra isaan nama hundaanuu habooma jedhanii nama addaan hin beekanii saniif haboo jedhanii ani kaazamoona kana akka guyyaa kaleessa dheengaddaarraa deemuu eegale intarneetallee seenee waan namni itti jiru waan hanaan itti jirtu waan nam tokko itti jiru hattan Faaxumatti illee hin bilbillee waa takka quban qabu jechuudha garuu ammootu shariif osoo ka shariif ba'u taateeti sila Faaxumanaa bilbiltii maaliif jennaan shariif hidhaa keessatti uleen miidhamee hidhaa keessa jira ijoolleen illee kun abbaa isaanii barbaadanii maaliif jennaan gochi haadhaa fi abbaa yookaan daba mana ofii keessatti dalagan dabni ilmaan nama jibbisiisaa jechuu ilmaan hanaadha hanaa hin feenuu bira nu fidinii bakka isin jirtu nu fidinii nuti si jaalannaa si waliin jiraanna malee hanaa hin barbaannu naan jedhan maal jettan anaati hanaan feetu maamaan feetu maaliif jibbitan أيسين أبا خيا بوليساتي قبسة قبسيستي بوليسان قبسيستي يوم أرجتن فيديو أرجتني انتو بسيفتي كنافو جولن هنا نكمل جولتيا مالوتيا جتة بوتي ملء وجولن هنا برتي هندي بنو نتي هنا أرجو هم بربانو nuti kafeenu abbaa keenna yookaan ammootu fira abbaa keenna akkoo isaanii baananii akkoo teenna bira nu geessii naan jedhanii akkoo tee san bira isin fida Itoophiyaa akkoo tee san bira isin fida hin feetanii nu bira isin fida du na bira teettammoo akkoo tee san bira biyyatti isin galcha sibiraanii teenna na bira teettanii na jaalattanii miti hayyee akka hin beeku ni beeka akkasii ilmaan kun nama yaachisanii rabbiin ilmoo yoo namaa kenne osoma haadhaa fi abbaa walii galteen ilmaan horatanii silaa bareeda ture hanaan eega bultii ijaarattee akka ganaa nama ijoollee daa'ima waggaa 15 waggaa 16tti deebite jaalalamattaluu fi abbaa manaa isii tuffatu qaalii jaarsa isii godhuu dhabutu kanaan isii gahee arra ilmaan isii badhetti facaastee ilmaan isiitti taphattee abbaa manaa isiitti tuffi abbaa manaa isiitti qabdu ammoo isi haadha urjiiti walii galanii mana bultii samiiraa tana diinu malee ka jedhan irraa kaka'e akkuma isaan isinillee duraan beektan maaliif jennaan wanni kun haarawaa ta'e isinitti himuu jechuudha eega bayaaniin wal argan kana gurbaa bayaan jedhan ka isiin abbaa ijoollee tanaa waliin tumsiiftee qabsiifte saniin wal baran hanaan haga duraanii caalallee baddu baalagee nama waa saalfanne nama adaban qabne taate jechuudha. Namni ilmi namaa wanni rabbiin nama kalaqeef tokkoffaa ilmi namaa naamusa qabaatudha. Bultii keessatti naamusa qabaatudha. Eenyaf naamusa qabaatudha. Hawaasa biratti naamusa adabaa qabaatudha jechuudha. Isiin hawaasa ollaa ilmaan isii abbaa manaa isii saalii dhabde gosa isii ta keessaa dhalatte haadhaa fi abbaa isii ardaa isii warra isii beeku hundaaf jecha hunda isaaniitiifuu kabajaa dhabdee waan ofii barbaaddee dalaydii jechuun waan ofii barbaaddee dalaydii waan an dalagu malee wanni namni biraa dalagu sirrii miti ka jedhu qabdisiin ilmi namaa cabsitee aadaa kenna ka Oromoo keessatti illee namni amrii jaarsaan goone hin jiru jechuudha. Dubartiin duraanii faa tumamtee cabsamtee dhiitamtee maal jettee jaarsa waliin jiraatti. Nuti inumaa warri ammaa kuni homaan jennu mishi akka duraan sanii miti. Duraan dubartii tumanii horatanii jechuudha. Haawwota keenya yoo laalle akkoo teenna. Nutis karama isaan irra dhufan san karaa akaakayyuun kenna abaabayyuun kenna
akkoon teenna itti bulaa dhufan sanirra bullaa jechuun maaliif jennaan biyya namaa keessa jira jennee aadaa keenya hin jijjiirru jechuudha. Kanaafuu isiin aadaa Oromoo safuu akka diina Islaamaatti illee safuu jaartiin qaalii jaarsaa yoo goone ni keenyuun jiru safuu cabsitee ilmaan isiitiin illee gargar baatee eega gargar baatee osoo narraa taa'e hana jedhee toorwaataa ture. Narraa taa'e hana si tuquun barbaadu bultii tiyyanaadhis ani gurbaan kun xiqqaa ta'us na jaalatee na fuudhe. Taa'ii bultii tanteettu itti diigama waan kana jennaan akkam nagoota ana hanaadhaan sanyiin tiyyallee sodaattuu miti anillee sodaattuu miti ka jedhu irraa kakaate dhaadataa turtee jechuudha. Osomaa deemtuu namni tokko yoo nama diiga jedhee namatti yaade yoo rabbal aalamiin nama diigin ilmi namaa nama diiguu yoomumaa'uu hin danda'u jechuudha. Osoo Samiiraa diiga jettee fiiduu kunoo rabbiin isii diigee akkanatti ilmaan isii arraba bareedduu tanaa gargar bahanii ilmaan isii ilmaan kiyya tahanii ilmaan kiyya ujoollee kana yoo ka shariifnaa kennu taate ani hin guddifadhaayyuu bakka takka ayyuu fidu hin barsiifadhaa hin furadhaa ilmaan hun qabu hin guddifadhaa ilmaan shariif ilmaan kiyya akka shariif ilmaan kanaa jecha natti hin dubbanne ni beekaa ni guddifadhaa na bira taattanii anaatu sin guddifata anaanaati na bira taattanii ujoolleen shariif miskiina wallahi amala gaarii qabanii xiqqisho ka'anii waa ujoollee kanarratti hedduu wanni hin beeku maaliif jenna amma arra mana waliin gallee duraan alatti mana Faaxumaatti dhaqee ilaala malee mana kiyyana waliin galanii hin beekanii maasha Allah ijoolleen baay'ee das nama jetti yoo ani aarii duraa yaadadhee aarullee maal taate haboo jedhanii narra fiiganii na dhungotanii na qaqqabanii waliin rafnaa waliin kaanaa waliin nyaannaa guyyaa lamaan kanaa gaarii akka gaarii keessa jirra. Asirraa achillee nuti yoo rabbi jedhee deemsaaf qophiirra jirra amma as kabullu guyyaa lamaa fi malee yoo kan bulle ijoolleen tun hara na fudhattu na jala dadhabanii jiranii hara haa fudhatanii dadhabbii keessaa baan jedheetiin guyyaa lama bule malee guyyaa lamaan kana buluu deema malee as boodallee ni deemnaa as hin teennu jechuu bakka dhayidhetanallee hin teennu ni deemnaa. Dhaadannoon bayaan dhaadatee kaameraa jira biyyi ta guddatte kaameraan baafnaa bakka fiddu Samiiraan hin qabdu jedhu ana kaameraan barbaadanii kaameraan nama eegee nama tiisuu jechuu kaameraan ka inni nama tiisu yoo nama baasellee baasu bakka kana ebalu ga'e jedhee nama hima amma magaalaa isaan keessa jiranirraa nuti magaalaa biraatti baanee jirra fagoo magaalaa hanaa fi bakka dubbiirraa fagaannee jirra jechuu walii galatti. Ani amma sanaa keessatti wanti magaalaa keessaa bahe magaalaa sanaa keessatti wanni naafe abbaa manaa kiyyaa fi Faaxumaa fi Shariifii malee wanni biraan jiru. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya haga qophii biraa yookiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaatti na turaa na hordofaa haamilee nu taha nu jajjabeessa. Anis yoo badii qabaadhee osoo arraban tahin warri koomantiin arrabsitanis yoo ani kabadii qabaadhu taatellee Samiiraa wanni kun waan badaadha jedhaati koomantii qalbii nama qabbaneessitu koomantii nama dallansiifne ka saba Oromoo hundaa wal qixxeessitu naa barreessaa isiniin jedha maaliif jennaan ilmi namaa tokko kan balleessine kan yakkine hin jiru jechuudha. Kanaafuu koomantiin isin naa barreessitan hedduu na dallansiifti maaliif jennaan hanaa qarqaartanii ana jibbuun sirrii miti anis intala Oromooti. Isinillee akkuma bultii isii tana arra sababa kiyyatti diigamte bultii Samiiraan diiga jettee dhaadataa turte badiin tuni badii xiyyaa miti malee ana dubbiin na eegale malee anaa miti ani maal balleesse eessatti yakki an dalage eessatti laalaati adda baafadha laalaati nama arrabsina namarratti hin dulina angaruu kana arrabsitanii fi kanan arrabsin jidduu kawaan bareeda naa barreessitanii fi kawaan fokkataa naa barreessitan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha maaliif jennaani ilmi namaa akkuma diimaan gurraachi magaalli dheeraan gabaabaan furdaan qal'aan jiru jechuudha. Akkasumatti sammuu isaanillee wal caalanii jechuudha. Ka arraba naa barreessus haga sammuun isaa yaadde naa barreessu. Ka ati wanni kun sirraan bareedu jedhus galatoomaa isiniin jedha. Kanaafuu ilmaan Oromoo na hoffolchaa akka naa taatanii na jajjabeessuu qabdan. Akkuma haamilee naa taatanii na jajjabeessitan yeroo ani badii dogongora guddaa keessa seenillee ati intala Oromooti
ati nama safuu beeku ati nama diinii beeku wanni akkana sirraan bareedu jedha na barreessan ummattis dhiyaadhes hin beeku namni akkana naan jetta rabbii walitti dhufuutettanii zulmiin ta gocha harkaan godhanii bichaa miti namni arrabaan akkana namaan jedhe insha Allah rabbiin siree teessan gubbarratti isin dalaysiisa hamaa namarra kaayee rabbiin